Si mallattee suudha dirqama biyya Itoophiyaa keessatti maramuu qabda. Itoophiyaa keessatti marantee ilaallee dhukkubni kee si arge yoo ta'e si ergina malee riifarii Ijiptii dhufteen hin deemtu naan jedhame. Dhaggeeffadhaa. Tolee jedheen yaala sanatti jira. Asitti yaalamuun dirqama farankaa baasuu asitti keetti kutee kan wala ka'e kan nuti samin naganaa birrii bilisaa baasee deemuurra biyyuma abbaa kootiitii hundee sasumatti hin du'a jedheen asii eegaladhee jira. Dhageessanii amma immoo riizaaltii hadda mana hakimiin ooliin kuni kalee kootiif doktoroonni hin beektu ijoolleen biyya faranjii jirtan hin beektu kalee koo riizaaltii maal jedhama maqaansa siitiskaanii moo waliin siitiskaanii siitiskaanii na gochuudhaaf kalee koo ilaalani dhiiga fuudhanii asii dhiiga fuudhanii kalee koo nagaa ta'uu ilaalanii opereeshinii gootee beektaa maal gootee beektaa inni qoratanii na mallatteessanii maashinii sana keessa na galchuudhaan na mallatteessanii birrii Itoophiyaa 10,000 kafaleetan birrii Itoophiyaa 10,000 kafaleetan indaganaa hadda waan sana ilaalame maal naan jedhee beektu tiruunsaa madaayiraa naan jedhame gammadaa baga gammaddan waraabadhaa dhaqaa sobaa bo'aa yookaan immoo deemaa gammadaa wallaahi rabbii laman taane takka gadhaa isin achiin atti fallisuu jirtu narratti moraa jirtu ilaalaa gammadaa footoo kaafadhaa nan agarsiisa eenyuun hin bulluudha Itoophiyaa warri jirtan deemaati warri Itoophiyaa keessa jirtan dhaqaati mana yaalaa kana ilaalladhaa ofirraa warri immoo biyya biraa jirtan bakka barbaaddanii ilaalladhaa baafadhaa. Siapa dah baca film itu? Siapa dah baca TikTok ke gubsi sufi? Terungko, akamada. Wallahi, nuti kapan dulu dah cara malu nanti. Nampi tak? Lagi sini? Oh ya, mata salam akan dia tadi dia. Otubi. Umman nak katakan Arab sama Breso. Lagi sini? Ni Arab sama apa Arab kabel kongkong. Oh ya, nampi tak? An akan itu jualan tu beta. Ofade kun nampi tak devi. Erga sing kababe tu kan katakan. Nampi tak devi davi. Erga suman kababe tu. Tok. Oboleso. Ofata achi jiru. Warri kairoo sini beeka. Nama gadin qabu takka ayyaanii na jalan darbu. Takka uffata bitachuun niisu. Nan hojjeta nan argadha. Takka uffadheen beeku an. Laayiviirra loolaa yookiin makiinaan oofaa. Uffatuma kaleessoo uffadheen faan adda ba'a. Wallaahi dheengadda yeroo uffannaa dachaa uffata aaraa caammaa aaraatu uffata keessaa argame kan inni uffatin. Fuudheen obbolaa kun qaba gatiteef shaantaa lama fuudhee galee kun orma shaantaa tokko bucuu wayii na biratti hafe obbolaa kootii kan kenne amma yoo achi jiru shaantaa lama ga'a jechuudha. Uffata ergasii bitadhee jiru kun Ijipti malee Itoophiyaa miti. Suuraan namni uffadhaarus Ijipti malee fooxaa tokko bitanne rabbinnaa argaa hiriyoonni koo 7 na taajjabu jiru anaa jedhaniin kijibanu borookii laayivii eegalu ta'a. Sini galee fooxaa mata shuraaba qorraa tokko bitanne biyya kana. Ofiifuu akkamittan ta'a akkaman ta'a jedheen tinaadhaan. Walumaa galatti gabaabinatti warri na gargaartanii namni na gargaare waan aan jedhaan jiru ofiin na gargaare rabbiif jecha na gargaare waan ta'e. Warri baay'ina nama argitanii dhuftanii na gargaartan yookiin immoo na gargaaruun isin gaabbisiise. Sadaqaan keessaniin bada waan ta'eefi jara na gaafadhaa. Gabaabumatti jechuudha. Wanni biraan jiru. Wacni hin jiru. Mishawwadee nu maal godhee. Warri na jaallattan. Kataan dhukkuba kiyya. An dubbachuun barbaanne. Obboleettiin qaba. Obboleessan qaba. Nama na jaallatu hedduun qaba. Namni na jaallatu qalbii caba. Aasaa koo dhagahee jedheen hin dubbanne amanuun dadhabe. Madaa'ee jira. Wanni sirratti biqileessu yeroo jedhamu wallaahi laaziim amanuun dadhabe. Ijoolleen Oromoo hedduun mana yaalaa sanatti na arganiiru. Kan kanaachi wannan dubbadhu hin jiru. Bakka jirtanitti du'aa hinaa godhaa. Yoo rabbi jedhe nan deema nan yaalamaa. Yoo keessattuu sheekoliin
علماء بيا كيرو إجبت كيس جفتن كيستو شيخ رياض قمدا توك شيخ شرف لاما نمشي شيخ شرفين بين نجرو تيبيا في كارتي أباكينيا لالوتان نانو هرجيتي شيخ رياض قمدا شيخ شرف يودي ماني أمبري سانندندا غافا كودا سغليجا سدفا كومالا ما ديدمي سدي تيرو كورتي وني لما كنو فوتو كافدام ريزالتي دبفتو نرتي بكلين جراني مدينة رجو جدا يونا رتي تيرو كورتي وني تي بكلين جراني انك جبدون دا فيديو كان كوتا برانا غا شيخ رياضي شيخ شرفي أجلسني شيخ شرفي شيخ رياضي برانا غا أكجا رجالاتي نلقاني لقى دباسنو دبان دبتنا بيكا لكن يوجري كمالا ما بدي مستدي غافا كل سجل جلسة دفع لكمني تروح ورتي ونلا ما أكثر ممو نرتب كله نرتر جمي أكن بكبرات لك يعلم إنه جامني أنا سمكي جبي والكايا دا فيديو كنا توقع جرا لما فا سمي لو مميروت لمن دنو سمي مسايتو لفتاري بلاتون ويس يرداتون كوناتو يالا مناتو أهون يجاباتو براتون توزدالاتو أجل نغلس يالا مناتو أمناتو دمو يتزاداتو براتون سدالوني أيزواتو كمانو يكربين شي آسيا قال تامينا جلابو تكاي آسيا قال نانتو سبابي جلابو مالينا وبوفتني نما قلت تسين جلكين آسيا قال بامرنيا من نقرالو عليلو مالس المتيو أزقب شالو أتيجي والله وبالله أهنو ما سقبلش أيزوش صدقاش أنتي أنتن قالش تقول له لا الله بلاش نجي لأنه بلاش الله مسدش مو ستجالش تناقرش يا صدقاشين أفتشال ونتم كستش أرجعني أنا ستش لذي أسمع بلا سخية سلام عليكم ولا عندي آسيا كوي أقول له نقر 1 minute just 1 minute ምክንያቱም እኔ ሃይዌይ ላይ ነው ያለሁት እየነዳው ግን እየሰማው ስለነበር አንድ ነገር ብቻ ለማለት ነው መልእክትን ባለቀ ሰዓት ነው ያየሁት ይኸውልህ መንገድ ላይ ነው ያለሁት ግን አንዴ መግባት ስላለብኝ ነው የገባሁት አንድ ደቂቃ ብቻ ሰጠኝ ወንድም አለም እሺ ለኔ አንድ ደቂቃ በስ አሳ ብዙ ነገር ተወርቶ ከኔ ጋር ይወሉ ውሸኑ ለነሱ አይደለም ሙባረክ ሁለት ሰዎችና አራት ሰዎች ባጠፉት ሰውን ሁሉ ልትናገር አንፈቅድም አዳምጠኝ ሁለት ሰዎችና ሶስት ሰዎች ባጠፉት አይደለም አንዴ ሙባረክ ለአላህ ስትል አዳምጠኝ እሺ ወንድም አለም እኔ ኤቭሪቲንግ አቃለሁኝ ሁሉን ነገር ስለማቅ ነው ገብቼ ላናገር የፈለኩት ይኸው ላዳምጠኝ ሰው ኢሞሽን የሚያረጉ ሰዎች አሉ አንተን በምንም ይበሉ በምንም ለኔም ተልኮልኛል ቪዲዮ ማለት ነው አላመመውም እንዴ ተብሎ ቪዲዮ ተልኮልኛል ያ የተሰራው ቪዲዮ ማለት ነው አሁን ያ ሀፕን አደረገ ያና ያንተ ህመም የሚያገናኘው ነገር የለም ስለታመምክ ግዴታ አልጋ ላይ ብቻ ተጠቅልለህ አይደለም መታየት ያለብህ የህመምህ አይነት ስለሚወስነው ማለት ነው እኔ እያንዳንዱን ነገር በየቀኑ እየጠየቅኩ እያወራሁኝ ስለሆነ ነው አሁንም የገባሁት ሙባረክ አንድ ምነግርህ ነገር የኔ ወንድም ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ካንተ ጋር ቀን ከሌሊት ቁጭ ብለው ስንት ጠላት ብዙ ነገር በሚላቸው ሰዓት ጅሃድ በለው በቃ አንተ ጋር ማንንም ሰው እንዳይቆም በሚደረግበት ሰዓት የቆሙ ብዙ መልካም ሙስሊም የሌላ እምነት ተከታዮች ወገኖችህ ዘር ብሔር ሳይሉ ሃይማኖት ሳይሉ አብረው ይቆማሉ ለተወሰኑ ሰዎች ብለህ እነዛን ሁሉ የሚያስከፋ ነገር ሊደረግ አይገባም ይሄንን ብቻ ነው ልልህ የፈለኩት አሞሃል አዎ ሰርቲፊኬት አይተናል አዎ ይሄንን ሁሉም የሚያይበት ጊዜ አለ በመተሄድበት ሰዓት ቱርክ ስለዚህ ረጋ ብለህ እህቶችን ካንተ ጎን የቆሙትን ወንድሞችን አመስግነህ ሁሉም ብሔር ላይ ያለው ካንተ ጎን ስለቆመ እነሱን አመስግነህ ሌሎቹን ደግሞ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥተህ ማቆም ነው ያለብህ ፕሊዝ የኔ ወንድም እሺ ይሄን ብቻ ነው እኔ ልልህ የፈለኩት ሙባረክ በጥቂት ሰዎች ምክንያት ትልልቅ መልካም ያደረጉትን ሰዎች እንዳናስከፋ እሺ
ምክንያቱም ሰው አንተን ይችን ነገር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ከአንተ አፍ እንዲወጣ ፕሊስ። እሺ የኔ ወንድም እሺ ሙባረክ ሰምተኛል አይደለም? እነሱን አመስግበህ ሁሌ ክፋት የሚናገር ሰውና ክፉ ነገር የሚይዝ ሰው ወላሂ መጨረሻው ላይ ራሱ ነው ተንሸራቶ የሚወድቀው። አንተ ምንም አትሆንም። ከአንተ ግን መጥፎ ነገር መውጣት የለበት። ቀን ከሌሊት ሳይሉ ስንት ቀን ነው የተቀመጥነው? ለስንት ሰዓታት አይደለም? ኤርትራውያን ሳይቀር ነው አብሮህ የቆመው ወንድሜ ሙባረክ። እሺ ፕሊዝ ታማሃል። ለአንተ በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እጅ ተይዘሃል። ነገሩን በሙሉ ትተህ ለመልካሞቹ አመስግነህ ሌሎችን ደግሞ ለአላህ ሰጥቻለሁኝ ብለህ ነው ማቆም ያለብህ። ህመምህ አልጋ ላይ ጠቅልሎ ብቻ የሚያስተኛ አይደለም። ሕክምና አንዳንድ መድኃኒት የተሰጠሃለ በዛ ነው ያለኸው ቆመህ አሁንም። ስለዚህ እባክህን እሺ የኔ ወንድም ይሄን ብቻ ነው ብለህ ሄደህ ሕክምና ላይ እኮ ሰውም ገና ያይሃል። ነገም ደግሞ ዶክተር ጋር ትቀርባለህ። ዛሬም ቀርበሃል። ስለዚህ እባክህን ሰው ስለማያቅ ነው የሚያቅ ሰው አበደን ላንተ ዱዓ እንጂ ሌላ ክፉ ንግግር አይናገርህም። የማያቅ ሰው ግን ብዙ ነገር ስለሚል ጥቂት ሰዎችን አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ ብለህ ብቻ ሰው የኔ ወንድም ይሄን ብቻ ነው ልልህ የፈለኩት። እሺ ሙባረክ እሺ ለአላህ ስትል እሺ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደው ለአላህ ስትል ከአፍ ክፉ ነገር እንዳይወጣ የኔ ወንድም አንዲትም ነገር እንዳይወጣ። ኮሜንታተሮች የሆነ ነገር እየጻፉ አንዳንድ መጥፎ ሰዎች ካንተ ክፉ ንግግር ስለሚፈልጉ ብቻ ነው። እሺ በቃ ሐቁን እኛ ምናቃለን። እቺ ብቻ ነው ማለት እሺ የኔ ወንድም እሺ ለአላህ ስትል እሺ ሙባረክ እሺ ጀዛከላሁ ተዓላ ኸይር። ሁላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ እኔ ያየሁትና ያረጋገጥኩት ስለሆነ ነው እንዲምላችሁ። ዛሬ ራሱ ዶክተር ጋር ቀጠሮ ነበረው በቅርብ መሳፈሩ ስለማይቀር ኸይር ነገር የሰራችሁ በሙሉ አላህ ጀዛአችሁን ይክፈላችሁ። መጨረሻውን አሳምሮት ወንድማችንን ሽሮት የምናይ አላህ ያርገን። አንዳንድ ደግሞ ክፉ የሚናገሩትን ሰዎች መተው ነው። ለአላህ ብሎ መስጠት ነው። በቃ ሁሉንም የሚያውቅ ሰማይ ምድርን የዘረጋ ጌታ አለ። ሙስሊም ሳይባል የሌላ እምነት ሳይባል አብረውት ቆመዋል። ዘር ብሔር ሳይሉ ወላሂ ለዓዚም የሁሉም ብሔር አብረውት ቆመዋል። ስለዚህ በአንዳንድ ሰዎች ንግግር ወደ ሌላ ነገር አይገባሽ። ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። መንገድ ላይ ስለሆንኩኝ ነው ይህን ብቻ ልልህ ነው። እሺ የኔ ወንድም አፉ በለኝ። ሁላችሁም አፉ በሉኝ እዚህ ውስጥ ያላችሁ። እሺ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳያሸረው እስከ መጨረሻው ዱዓ አድርጉለት። ሀየ ገለቶሜ ኦኬ በለሰኽያ ሙባረክ አሰላሙ አለይኩም። ጀዛኩም ሰላም አዳማ አሲያ ሁሉን ነገር ተናግራለች። እኔ ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገሮች ደርሶኛል አውቃለሁ። እኔና አንተ የአኪራ ወንድማማቾች ነን። ገባ ከጌሙ ጊዜ ጀምሮ እኔ በጣም ብዙ ነገሮች መጥቶልኛል። እኔና አንተ መሀል ምንም ያለ ነገር የለም። እዚሁ ላይ የተዋወቅ ነው። ሌላው ይቅርና ተደዋውለን እንኳን በደንብ ተደዋውለን አውርተን አናውቅም። ይሄን ልልህ የፈለግኩት አሁን አሲያ ሁሉን ነገር ጨርሳላለች። አሲያ ባለች መንገድ ሁሉን ነገር ተወውና ላላስታቸውና ተወው። ወደ ሕክምና ሂድ። አንተ ጤናን ጠብቅ። ይሄ ነው የምልህ። ቴንኪው። ሰው እንደኛ ሙባረክ ከማ የቹን ደቂቃ ባየልኝ ቀም ነው ወንድማ አስፈሳ ጀርታኒ ዲፎመና ጎዳ ኦኬ አብሽር ያሲያ ዱበዴ ማሊፍ በሌሱን ሶዳጤት እንጀራ ሰኒራ አፋን አማራ ብቻ ዱበዴ ኦኬ ሁላችሁ የሚያስቸግረኝ ነው እንጂ ማውራት እንችላለን። ወንቲ ጀቹ በርባን ነው yeroo tokko gaafa dubbiin dhufu you need to be strong. Akkaataa itti keessa dubbisan dabartu beekuu qabda malee dubbiin kuni ajandaa biraadha. Mubaarak quba qabaan dubbiin dhimma gargaarsa Mubaarak yookaan immoo Mubaarak neetworkiin na deebi'eera. Neetworkiin na baasuu danda'a. Ammas neetworkii deebi'ee jedhama. Please Asiyaan na goste biti daqiiqa lama naa kenna. Daqiiqa lama tasinii xumura. No, I know. I said, amma, why ragas we do, why medical gate? You don't have to say anything. Let me just get no. I call it give up. Not a give up. Marcos, please, Adarabbi. Daqiiqatu kola mana kenna na music kabadda. Rabbi suradda na seena kana jaalchu. Sana booda mata keenya mana yaalaa jirtitti
Dhukkubni sun narra geessee narratti argame. Kuma lama 23 sana dhukkuba sana uummatatti gadi baasee himan gochuu barbaade waan hin qabu hunda sponsora wayii galfadhee ilmoo kootii sana mana godhuudha. Sponsora galfadheen ture maallaqa guddaadha. Sana booda Yesani nadaf kisiisuun yeroo uummata walloo san nadaf kisiisaa lafannaan maraa waa hedduun eesuma manna gaamu. Sagaleen kee galee fudhatamaan turre yeroo deebi'a. Ana qofa biraa himu bakka hundaa'e. Sagaleen kee ciccitamu bee sirrii miti. Amma sirroomne la kanaafanii naaseenaa jedhama. Amma sirraa iraasee. Amma sirroomne ishi gubaan as keessa waan adeemuun yeroo gargaarsa walloo sana gala. As keessa nama waraanuun fincaan kiyya biftisaa jijjiiramuun yaadattu yoo ta'e yeroon tapha beellamaa Idris wajjin taphadhu ijji kiyyaa akka nama boo'ee ijji koo bicaa ta'e yaadattu viidiyoo sana ilaalaa warri qabdan. Siqaayee keessa hin jira yeroo sana. Keessanii yeroo sana anaaf rabbitu wal beeka. Ijji kiyya kunoo ammuma kee akka nama boo'ee jechuudha bicaa ta'e waa hedduu mallattoo yeroo nama irratti arguma gara mana yaalaa deemee yeroo laalamu dubbiin jabaadha. Dhukkubni keenyatti jabaatee jira. Sana booda bakka nama sponsora naa ta'e sanaani Turumbaduun hin beeka, Afandii Ibraahim hin beeka, namoota isin waamu Boonaa Baalii ni beeka, namoonni hedduun ni beekan waan kana jechuudha. Abbichas fiduu nan danda'a. Sponsoran hoggaa tokko jala deemuu jiru dhaggeeffadhaa. Sponsoran hoggaa tokko jala deemuu jiru haati manaa kootii yoo neetworkiin cite siifan citeera jedhe. Haati manaa kootii hin deemuu jette. Sirrii jirtaa. Hin deemuu jette. Akkas godha gaaf tokko hin kufe mana keessatti. Gaaf tokko laayivii irratti hin kufe. Laayivii dhaabii jette. Kana caalaa maal akka taatu eegaartaa. Rabbi nan geessinii kayitii deemi. Yaalami birrii keetii. Deebisii sponsora kee jette. Ilmoon kee maali moo ammaa inni moo ati maa inni duutee achi geessee nuyi achi gee yoo duute jireenya waa of ajjeeftee achi nu ga'uu barbaadda jette. Achumaan hin deemee nama kana sinii fiduu hin danda'a. Dawwalee maallaqa kiyya naa deebisii bakka kaansel godhe sponsora kun sponsora hoggaa tokkooti. Warri Ijipt dhaggeeffadhaa. Sponsora hoggaa tokko deemanii fayyaan na qabattee jennaan deebisiisee bilbilee. Obboleessa koo ji'a meeqa ji'a sadan hadhaati. Maallaqa kiyya naa deebisi. Si kadhadheen sponsora naa ta'e siin jedhe amma garuu fayyaan na qabatte fuuldura namaa dhaabachuurra immoo du'uu wayyaa. Dhukkubni kun garuu fuuldura namaa na dhaabaartii namni dhageenyaan akkas jedha rabbii jedhi birrii koo naa kennii naa kaansel godhi naa deebisiisiin jedhe. Ishii naan jedhe. Achumaan sponsora koo dhugaa jette dhattee yaalamtee dhufuutu irra sii wayyaa fayyaatu waa hunda caala jedhee kaansel naa godhee birriinii migireeshiniitti jalaa qabamte. Ji'a meeqa ji'a sadi jennaan rabbii jedhii naa ergeen cinqee alana ijoolleetti madde hiriyoota isaatti. Du'aan jira kunoo boonaan sobaa jedhu du'aan jira fuuldura namaa dhaabachuun barbaadu. Maallaqa kiyyan barbaadaa jedhee utuun kadhadhu jarri Boonaa, Muniir Abubakar, Mansuur Jamaal, Abdii Geetaachoo ijoolleen keessattuu warri maanguddummaa isatti naa dhaqanii maallaqa kana dhaban gadi bahanii Mubaarak hin dhukkubaa jira. Ummata Oromoo, ummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa yoo yaalchifne maal isinitti fakkaataa jedhanii dubbatan. Jennaani mana Mansuuritti wal ga'an Mansuur hin jeen mana kee cufi. Ani hin barbaadu. Maallaqan qabaa yoo na gargaartani akka maallaqichi naa deebi'u ijoolleen Kaanaadaa jiranu
Communitiin Kanaadaa jiru push godhee xalayaa barreessee akka dukkufataa jiru na hubatee keessattuu ilmaan Oromoon Kanaadaa keessa jiranu akka jarri maallaqa kiyya naa deebisiisanu communitii Kanaadaa jedheen dubbadhe. Dhageessanii guyyaa tokko fuuldura namaas nan dhaabadha jedhee yaadeen beeku. Naa dhaabadhaas jedheen beeku nama. Waan jarri gadi ba'ani nan deeme mana Mansuuriin dhaabin jedhe. Maaliif nama galchina nama buusina jara keenya rabbee nan jeeqinaan cufee hin deeme ofi. Mansuur Jamaaliin maaliin mana banteen jedheeni. Mansuur Jamaal maaliin mana banteen jedheeni. Jennaan natu bane wanti ilaallatu hin jiru. Silumaayyuu wanti mana kana si fide hin jiru naan jedhee Mansuur Jamaal. Dhaggeeffadha. Wanti mana kana si fide hin jiru si biratti waa'ee gargaarsa keetiin dubbatamu kunoo Mansuur sobaa jedhu. Deemi jedhanii na buusanii argitaniittu nama kuma meeqaan. Jara nama ciisee du'u. Oggaa tokkoon taa'e dhukkuba koo kana baadhe. Sinitti baddeera hin himanne nama tokkotti hin himanne. Ijoolleetu gadi ba'ee mana Mansuuritti dubbatamee faca'ee gargaaruu qabna jedhamee hagana of saalfadhe hagana haadha manaa kooti saalfadhe anaaf rabbitu beeka. Wanni kun ta'ee beellamni qabamee akkaawuntiin koo inni guddaa miiliyoonaa Abdii Geetaachotti akkan kennu godhamee wallaahi iccitiin dhokottu hin jirtu. Utuu iccitiin dhokottu jiraatte natti gadi baati bor gaaf tokko wanta nama haasa'aa jiru ilmi namaa wajjin Mansuurii walloluun koo nafu Boonaa walloluun koo nafu Muniirii walloluun koo nafu gaaf tokko ammas warra maqaawame Abdiidhaa walloluun koo nafu bara ilmi namaa walitti bu'aa jiraata. Gaafa walitti bu'ame maayii miidiyaa kana dhugaa jirtu gadi baasa. Gaafa jarri gadi ba'anii mubaaraktu nuu kadhuu nuun jedhanii gaafa san na komadha. Akkana jechuun immoo isin tuffachuu miti. Galatooma gatiin jaallattanuuf si yaalchifanna ilma keenyaa naan jettani. Ammas warri na yaalchifachuudha tattaafattan waa tokko hin dubbannes. Dubbataas hin jirtan hin dubbannes. Nama 16,000 dhufee ummanni maraati. Takkaa waan argameen beeknitu gargaarsa irratti argame akka xaba beellamaatti ummanni naa dhufee ganama ka'anii birriin guuramaa bulee ashmuurii jiruu fi waan dubbatamaa jiru waan dhagahaa jirtan. Waa biraarra nan darbe. Deebii isaan jira waa meeqan jedhame yan. Haga ilmoo kootii tarraffamee haga maalitti waa tokko dubbataan jiran afaan harka rabbii kan jiraaniidha. Garuu yeroo namni baay'een irraa dubbataa deemu maal fakkaata? Hijibni yoo danate dhugaa fakkaata isa jedhan ufan dhugaa isinitti himuu dhufe. Sana booda Finfinneen dhufe. Ishi carashaallo. Finfinnee dhufeen akkan yaala kootii deemu waraqaa sana fudhee dhufe. Waraqaa na fudhee dhufee asitti waa tokko na fayyaduu hin dandeenye. Paaspoortiin akkanaa kennamuu fi